Aletan ture beektu kana dura dokumentari Somaaliidha best friendidha dhiirri lamaan jechaadha. Tokko niitii qaba. Amma niitii isaa waliin wal qunnamtii saalaa godhee jechaadha. Hiriyaan isaa suni. Daa'ima xiqqoo tokko qabu daa'ima waggaa lamaa. Ameerikaa keessatti raawwate kun. Amma haadha warraa isaa san akka malee waan jaalatuu fi gurbichi maal godhee ishiin hiriyaa isaa waliin sangoonan gaafa barisdee akkanaan gubadhettan ishii guba jedhee gaafa barisdee daa'ima isaanii mucaan rafee jira. Feestaalii haphii kana mucaa qoonqoo keessatti as gadi seensise. Poolisiin qoratee waggaa dheeraa erga qorateen booda ammas deebiseeto waan sanin keezii sanin cufne poolisiin. Booda ergasii haadha warraa abbaa warraa kee waliin walloltee beektaayii jedhee gaafate. Eeyyani yoom wallolte bara akkasii maal irratti isarratti achiitii godhe hiriyaa isaa waliin. San booda maal godhe poolisiin qaxxituma isa bira dhaqeet daa'ima kee situ ajjeesee haadha warraa kee waliin akkasitti waan walloltee fi waan baay'ee jaalattuu fi jedheetoo akkasitti gaafate. Eeyyen jedheetoo amane. Ragaa guutuu argannee jirraa jedhaniitoo akkaataa tooftaa isaan ittiin nama gaafatan. Eeyyen jedheetoo argatee eeyyen jedheetoo dubbate. Maaliif akkas gootennaan guyyaa barisdee daa'ima kiyyaa san ishiin gammachuu guddaa waan qabduu fi haati warraa kiyya sun ishiis baay'ee wannan jaaladhuu fi hiriyaa kiyya waliin wal qunnamtii saalaa waan gooteef akkanaan gubadhe sanitti fiilingiin annatti dhagahame san ishiittis akka dhagahamu barbaadetanii jedhe. Ilaala waan abbaa warraa haadha warraa kuni waan jaalalaa kun waan salphaa miti jechaadha. Tokkoffaa inni illee umurii isaa guutuu mana hidhaa lammata immoo daa'ima sanis lubbuu balleesse maatii sanis diddiigee jira jechaadha. Biyyuma faranjii keessattuu namni haadha warraa ofiit irratti nama hin dhiisu abbaa warraa ofiit irratti nama hin dhiisu. Okay, mee nama amma seene gaafanna. Boori. Welcome. Maal gaafatta? Yaa wena yamaaf garuu akkaataa itti hayyamutu jira sigarii zim jedhee hayyamu osoo hin taane sigarii amma kun akkanatti akka amma kana asirratti ilaaltu kana irratti jechuu keenya. Guddisime namni illee arguu warra qoomatti yaa akkanatti immaan hayyamu akkanatti hayyame jechuun barra du'e jechuudha iyyuu dubbuudhaan waan jiru natti fakkaata. Du'e jechuudha. Jaartii qabadeen dubbadhu dhugaa rabbii. Waan dubbadhu malee dhiiseetu maaf deema maallee godhuu hin danda'u sigarii lubbuullee hin baasu garuu hin dhiisa akkasumatti dhiisee deema sigariin. Footoodha wanna biraatii miti footoodha. It's on the way to bed, my friend. On the way to bed. Arrafa toora garuu boramoo biraa ta'uu danda'a. Arrafa toora. Ini ikta. Nabaasi nama ogalchuu barbaadde yeroo malee. Naan jira daree taa'e. Garuu suuraadhaaf moo? Galcha hojii hoggaana galche kana arabittii tanaaf faxuuraa jedhamu kana itti barreessee inni kenna arabittiidhaan inni taaskiin ergataa birratti kaashidhuma fudhata. Gaafa nani naa kenni naan jedheeni takka borusii kenna. Ati barreessituudha silaayyuu akkamitti hojii si ergaree? Ana miti kan barreessu isa barreessetoo faxuuraa kana arabootatti fida. Obsi haadha faati ana adda sii baasa dhaabbadhu. Faxuuriin laan namtichi isii dalagaa naqe. Namitti arabaata isiin daleedoo wajji walii galee maallaquma intala sanaatiitu ji'atti isa bira beekta ajibaayee biyya arabaa tana keessa dubartii takka janajjananii hojii irra baasanii gaafa hojii irra baasanii jedhanii hiriyoota tanteellee janajjanii fidi jedhaniini hiriyoota ofii janajjantee fiddi yaa teettee isaan waliin hojjetti yaa ammoo deemtee hiriyoota ofii janajjantee fiddee fi isa argite ababbaltee hiriyoota ofiillee tahafteellee mana arabaa irraa yaafti. Isinis ana laana hubadhu la birrii tana ta inni sirraa fuudhe tun birriin tun tan inni sirraa nyaate tun yookaan ammoo inni sirraa dhoggate kun birrii mana hojii hojjette fuddee isa bira kaayatte moo sila inni kafiila kan kee ta'e wayii waan barsiisii mujjira obsi haa dhaggeeffadhu la dhafaate hojii nagalchaa hojii hoggaa nagalche kana waraqata kana faxuuraa kana taaskii wajjiniin erga taaskii toggaa erge taaskii kanatti gabbaate taraboonni itti kennite waraqata kana
Arabootatti kenna malee anatti hin kennu. Gaafa nani silkii kiyyaan bilbilee birriin kiyya eecha damoonni kiyya jedheen sarraatanyaa baasi sarraatanyaa fidi birrii hoggaasa fudhatta. Kaddaamaa baasi birriin hin jiru naan jedha. Haadha faate maallaqa isii gurbaaf fudhatu jira namitti. Yaa naa galee yaa ni jira wanni Isiin ittiin geessin. Kaddaamaa baasi naan jedha. Kaddaamaa hoggaa baaste birrii kee fudhatta. Takka boru sii erga takka iftaas sii erga naan jedhe ijoollee meeqa itti ergee gaafa taanitti naa kennuu dinnaan micayyoo amaaraa tokko wal ta'ee ishiidhaniin hojii dhuunfaa kiyyaa hojjetachuu jammare biiroo malee jechuudha. Gaafa hojjetachuu jammaru san gaafa ayyaana keenya faasigaa san koottu haqateellee sii kenna ijoolleen illee mana jirti ayyaana uummata akkasiin godhu koottu fudhadhu haqateetillee shaanxaa keellee kan na biraa qabdu koo fudhadhu birrii keetis tantanaan dura sirraa nyaadhu koo fudhadhu naan jedhe natti kakatee achumaanii namni cayyoon amaaraa kan waliin hojjennu sunis deemi fudhadhu eegasiifan kenna jedhe waan ofii malaaf fudhatu eegasii kenne dhaqii fudhadhu. Sifanaa wala eega jedheette sa'aatii 3 magariim irratti bahee yoo nan ba'u namtichi kun mana keessa homtuu hin jiru bishaan xamaal fudhachuu dhufta birrii maasiyaa wala biiroo biraa deemuuf ifi miti kan jedhe wanta namni namarratti raawwatee qullaa kiyya madada na waraabee abbaa manaa qabaani biyya abbaa manaa kiyya san madada irratti na ergee deebisee mana hojjedhu san keessatti arabitti irratti na ergee arabicha irratti na ergee mana saniillee badeen ba'ee qaana'eetti saalfadhee ta'e kana madada na hojjate saniin booda yoo namni silkiitti bilbile hin kaasu silkii kiyya sanii waamee meeqa na sharasharaatoo jira suuraa kiyya qullaa kiyya madada viidiyoo kiyya sanna waraabe yoo ati gabbaate too dubbatte viidiyoo kana ani gadi silakkisee nama sitti kofalchiisa naan jedhe ana bichaa miti immoo ijoollee hedduutu jira immoo guruubbiidhaan wal ijaaree tasababa kiyyaan baye tasababa kiyyaan ol bayee too amma sababa kiyyaan baanii dubbatan malee tan awwaalamee too keessa jiru hedduutu yoo jira. Amma haadha faatee dubbiin tun wanni qabdu wanta akka jira lafa jala dalagaa jirru biyya feetee taa'ee hara feetee jiraadhu namni yoo maallaqa sirraa nyaate maallaqa akkaataa itti deebisiifnuu fi namticha sanillee akkaataa itti gartee to'atamuutu jira. Tuni asirratti dubbatamuu hin taatu. Muniir suuraa isaa na ergime keessaan namaan beeku suuraa. Viidiyoo siif haa ergu Muniiriis. Suuraa na ergu. Faaloo na haa deebistu. Muniirii ana isii taaneeti akkasitti wal dubbisnee obboleettii tiyya asirratti waan kana laal ruumii adda addaa seenteetti isin himatin. Ani Kuwait jennaani haadha faateen Kuwait ni beeti jeetiin Kuwait bira fidee. Waan beeku si gaafadhaa barra amma fakkeenyaaf waan isin amma jette kuni ni jira akkamitti yoo jette yeroo arabni birrii akka maktaba seeraatti dalagan waraqata wannoodha maktaba forjii irraa dhayataniitiin akka waan maktaba seeraatitti madaamiin akkasitti itti amanteetiin akka waan maktaba seeraatitti dalagatti. Madaamiin ammoo maktabuma seeraa seetee birrii biirootii fi erganni biiroo beeklika birrii biirootii fi birrii ishiidha wali qabdee itti kenniti ji'a fuutee itti kenniti. Silaa uduu isin nama sammuu qabu taate osoo ji'a takka hin hojjetin birrii tiyya fidii jechuun ni qabdi ture. Ani ajiibaa tiyya nama waggaa 8 biiroo irraan hojjetaa ture ajiibaa tiyya keessatti. Waggaa 8 biiroo irraan hojjetaa ture. Miyuuti qabadha namni ula seentan. Waggaa 8 siin jedha. Birrii tiyya akkuma isii kana taaksii kennaa turte madaamiin. Gaafa ji'a lammataa deemu. Rahimaa sanyii Jawaar Rahimaa sanyii Suwarmiin beeka jette mucaa hoteelli galchi. Laala. Tarataraan haasa'uu qaba. Laki Rahimaa galchi jechuuf dhufte. Ani barsiin jedhee bara shamarran keenya fakkeenyaaf mudannoo akkasii qabanis jiraachuun malanii jechuudha dubbadha dhageeffadhu. Gaafa inni ji'a lammataa deebee madaamii irraa birrii fuudhu yookaan ammoo jechuudha birrii tiyya biyya naa ergin jedhaani. Maatii qabaa miti rakkoo qabaa bar rakkinatu biyya mana kusiina arabana dalasiisaa jira. Birrii tiyya san biyya naa ergi akkaawuntii irratti jedhaan inni fuudhee gaafa guyyaa lammataa yookaan gaafa guyyaa sadaffaadha. Malee birrii tiyya jechuudha akka waan kafiila kiyya ta'ee akka waan wannoo ta'ee fuudheetiin dhiira irratti guuree ka'ee irratti guuree iska waraqata hin qabne ka osoo poolisiin isa qabdee biyyatti isa darbite birriin tiyya achiin baddu hattuu akka kiyyaa jechuudha isiin seeran qabdu inni seeran qabu. Fuudhaniiti waraqata birrii irratti galfatan. Hattuu akka silaa birrii lammaffaa gaafachuu qabdu ture jechuudha. Gaafachuu qabdu ture biyyattiin tun.
Hin beekne haadha faatee. Birrii ji'a meeqaa irraa qabdu ani hin beeku jechuudha. Mucaa suuraa mucaa osoo asirratti hin baasin gara keessaatiin na ergin. Nama beeku yoo ta'e nan xumuraayyuu anuyyuu. Nama hin beekne yoo ta'e haadha faatee tana laali lafa lafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miyuut gorradhu namni dubbatan bilis tartiiba. Inni jechuun kana bicha akkanaa kaasu bichaan barbaada. Posti si godheeraa? Walii gadi na saraca'e.